xumuruudhaaf kaanee jennu fiigaa useen abbo. Eega useenee taa'u fiigaa dhufee gattaa'ee assalaamu alaykum salaanni jennan sunnaan hin jiru abbo utaalee ta'e. Yaa Rabbi narraa qeebal hin jedhu. Astaghfirullah hin jedhu. Wali qabama kanan gammadu fiigee tare isiilleen kaate ari'amte hedduutu akkatti argaa jirra isin sooshaal miidiyaa wal agartaniimi. Nuti warra lafatti ilaalessu wallahi fitnaan hammaatee haga kutubaa lammaffaa xumuruu kaanutti masginni saffaa tokkoon ta'a. Saffaa tokkoon banaata irraa nama 5tu keessa ta'a. Sunis filatamtoota. Rabbitu isaan fedheef. Rabbitu isaan fedhe. Wanni tokko fidu. Nama Rabbiin sadaqadhuun jedhiin haga feete itti iyyitee itti qaraatee Rabbi duniyaa isii jibbee jennaan harkaan baatu. Rabbi duniyaa isii jibbee taanaan ganda akiraa kanaaf daldaaluu hin dandeessu. Duniyaa Rabbi jaalate hin teettu. Duniyaa Rabbi filate hin teessu. Duniyaan ganda khayrii namaa bitu hin teessu ufiin fiidee baati. Duniyaan Rabbi jibbee osoo waan fedhe qabaatiyyuu hiikee kennuu hin danda'u. Al-Bakhiil jibbeet qabeenya isaa jibbee qabeenya isiilee jibbe Rabbi. Yaa Rabbi nuti sitti amanne duniyaa sitti amantellee nuu kenni. Nuti sitti amanne qabeenya amanamaa ta'e ka masaajidaan ijaarru, ka islaamtotaan dagaagsinu, ka madarasaan ijaarru, ka yatiiman gargaaru, ka miskiina badheedhaa funaannee bootaa itti kuune markazitti ijaarree as taa'ii sooradhu. Magaalaa barandaatti ittiin kadhatin. Olii gaddimte maqaa islaamtotaatiin midawara kaawwattee tooba kaawwattee hin kadhatinii. Kootuti as taa'ii sooradhu waan barbaachisaa ta'e diinagdeedhaan siif ta'a. Azaaba Rabbii si baasuu hin danda'u. Ni'imaa Rabbi naa kennirraa kootu sooradhuu taa'i jennee warra qabeenya rabbal aalatti amaname badhaafame ofiillee badhaafame qabeenya badhaafamaa argatu hunda keessa Rabbi haa taasisu. Obboleetti dhanteennaa obboleessa kennaa qalbiin nama darree iman kadhadha du'aayi sooma keessa illee deeffadhe sadaqaa akkasiillee kennadhe marroo akkasiillee kennadhe du'aayin tiyya awwaatamuu didde qalbii nama darree qalbii nama cabdu Rasuul alayhi salaatu wassalaam du'aayin gabrootaanii awwaatamti maalam yastaajil waan gabrichin ariifatiniin waan gabrittiin hin ariifatiniin du'aayin ni awwaatamti. Ati du'aayi si awwaatamuu deemu kana qaxaroo du'aayi keetii ka hin beekne ka ofii ol barreeffattee galmeen kee fuudhamuu qophaa'u fiigee dhaqee waraqaa ofii kaachi fudhatu jira. Fiigee dhaqee waraqaa ofii kaachi fudhatutu jira. Gaabbitee subhaanahu wa ta'ala salphinni isii dhufee baabaa haraamaa dhayiteet tiktoka haraamaa galteet ganda gartee rakkoo dhayiteet ganda ciinqeetti dhayiteet jaarsa mujrimatti heerumteet gurbaa Rabbiin jibbe dhayiteet mana Rabbiin jibbe seente risaalaa isii ka salphinnaa fudhattee teesse osoo ulfinna eeggatu jirtu osoo ulfinna eeggatu jiru Rabbiin kiyya immoo wanni jiru inna Allaha Rabbiin kiyya ma'a saabiriin warra obse waliin jira warra xumaaniina fi ziqii fi gadi dhaabbannaa qabu waliin jira warra gamasii fi gamaa gamana futfutu jedhu warra asillee dhaqee achillee dhaqee keessi isaanii gartee wasa kaa'e ani waliin hin jiru jedha. Qaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam rasuulli alamaa akkana jedha alaa dhagaya yaa gabroota rabbal alaa qaama namaa tana keessa gumaa takkatu jira. Idhaa salahat yoo isiin tolte salahal jasadu kullu ka qaamni marti tolu ka wanni silaa sirra jiru kun uffannillee sii tolee uffannaan sii tolee dubbannaan sii tolee raawwiin sii tolee bakki teessumaa sii tolee wanna gaggaaritti hin galtuun. Waidhaa fasadat waggaa isiin badde immoo ka qaamni marti badu wasaka nyaachuun haraama dhuguun zinatti baduun haatuutti maaxaramutti alaa wahiyal qalbu isiin qalbiidha Rasuuli alayhi salaatu wassalaam. Qalbiin xahaarran cufti gubbaa kanaa dubartiidhaan shar'ii islaamaa uffadhu dhiiraan akkana godhin jedhamu. Gaafa qalbiin xahaara taate qaamonni guutuu waan xahaaraa fudhatee gala. Gaafa qalbiin qulqulluu taate gurri waan qulqulluu malee hin dhaga'u. Ijji waan gaarii malee hin laaltu. Hujii waan gaarii malee hin dalagamu. Luyitti gara masaajidaa gara madrasaa bobba'uun shakkii takka hin qabu. Gaafa qalbiin wasa kooftee badde harki, ijji, hattuu, gantuu, kijibuu, gowwoomsuu, kiyaanaa walitti naquun
gaafa qalbiin dhukkubaan qabamtee wasaka taate qaamonni mootii bobba'an harki hanna deema. Harki hanna deema, arrabni kiyyaana deema, arrabni kijiba bobba'a, wal gowwoomsu bobba'an qalbitu wasakaa'e akil kariim oktil kariimaat rabbi qalbiitiin na haa tahaarsu. Qalbii qulqulluu lubbuu tiyyaaf teessan hundaafu rabbi nu haa badhaasu. Guyyaa kana keessatti wanni walii dhaamnu warra facaatanii biyya ormaa jirtanii dhaamuu barbaada. Yaa nama carraa jum'aa dalagachuuf salaatudha hawwitu. Ka bakka san dhabdee jennaan sooshaal miidiyaa gubbaan dhabamu jettee bakka tana walitti dhufte rabbiin dandeettii fi quwwaa fi quduraa isaatiin bakka jaalate si haa deebisu. Bakka ati islaamtotaa fi mu'mintootaa fi rahimaa fi rahimitti wajjin bakka tokko dhaabbattee salaatutti rabbal aalamiin yeroo gabaabatti yaddoo san sirraa kaasee waan si dhibe san rabbi gartee si aafiyee keellaa rakkoo ta'e rabbi sii saaqee rabbi jama'aa islaamtotaa waliin saffal awwal bakka khayrii ta'etti daldaaltu walitti rabbi si haa deebisu. Warra bakka gartee rabbi isaanii laaffise warra ganamfatee achi dhaabbatu rabbi nu haa taasisu. Warra qopheessee islaamtota onnaqu, warra masaajida nazzafee babbareechee islaamtota bakka tolchee seensisu rabbi isin haa taasisu. Hunda kiyyaaf keessanuu khayrii guyyaa kana rabbi nu haa waffaqu. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa jum'aa kana keessa sa'aatii takkatu jira. Sa'aatii san yeroo san kadhattee jennaan argattu malee, himattee jennaan sirraa kaafamu malee, warwaattee jennaan warwaannan keessun deebii argatu malee hin deebine. Rabbiin sa'aatii san hunda keessan hunda keenya haa waffaqu. Aksarri ulamaa sa'a san baada asriiti. Asirraa kaasee haga aduun gasseentutti diddiiminni aduu badutti kajeelladhaa jedhan. Kanaaf warra sa'aatii san waffaqamu. Warra sa'aatii san waffaqamu cufa nama as jiruuf as hin jirre. Cufa mu'mintootaa fi mu'mintitti rabbi sa'aatii san haa waffaqu. Maal yoo isin dagaagde, yoo inni gammade gammachuu kenna, yoo inni sa'a san kadhatee argate akka nutis waliin argannetti abdii qabna. Muslimtoota, mu'mintoota sa'a san rabbi nu haa waffaqu. Sa'aatii san rabbi nu haa waffaqu. Daldala khayrii keessatti awwala rabbi isin haa waffaqu. Daandii sharrii fi sharraataa awwala warra najaa irraa bahee awwala warra sharriin dheesse rabbi nu haa taasisu. Dhaamsa kiyya keessatti wanni an qalbii keessa na cabu. Yaa rabbi dhaala anbiyootaa nurraa hambisi. Yaa rabbi nama guyyaa jum'aa kana a'immaa ummata islaamaa ta'u. Yaa rabbi nama guyyaa qiyaamallee ulamaa waliin nu dhaabu. Yaa rabbi nama guyyaa qiyaamallee anbiyoota waliin nu dhaabu. Yaa rabbi nuti bilaashas gubbaatti teenne ilmi keenna intalli teenna ta ollaa keetiif gartee ollaa khayrii dheettuu miti. Yaa rabbi ilmaan aalama ummata islaamaa kana hooggantu. Yaa rabbi intala akka ayyuu Aayishaatitti radiyallahu anhaa ummata islaamatiif bakka bareedaa qopheessitu. Yaa rabbi nuti laafaa dadhabaa wallaalaa beekumsaa fi gahiinsa hin qabne rabbii beekumsaa fi gahiinsi guddaan siif tahee ilmaan teenna aalima, intalli teennallee aalima. Marti wanni nurraa dagaage yaa rabbi daangaa haqarratti dhaabbatanii cufti warra nurraa dagaage daangaa haraamarraa baqatanii osoo jirru gammachuu agarree galuu rabbi nu haa fidu. Aalama guddaa keessatti aalama caalu rabbi nu haa kennu. Eenyu sun ulamaa cufa keessan hunda keessan mana keessaniif mataa keessaniif haadha warraa keessanirraa aalama gartee aalama caalu ulamaa rabbi isin haa badhaasu. Haati warra keessanii wasaka garatti hin baatin. Cufa wanni isin garatti baatte aalama keessatti aalima rabbi haa badhaasu. Banaatarraallee aalima. Ilma dhiirarraallee aalima. Rabbiin cufa gartee keessan booddeen keessan ifaadha. Ar'a isinitti dhiphate isinii bariiti. Ar'a dhibamtan boru aafiyamtan. Ar'a ni jiraattan boru ni rudootan. Wahuwa alladhii adhaka wa abka. Wahuwa alladhii adhaka wa abka. Rabbiin keessan ganda tokko boochisaa jira guyyaa har'aa kana. Ganda tokko kolfisiifna jira. Ganda garii asitti boochifne asi kofolchisiifna. Kun fuudhee gammadaa. Kun abbabbaan irraa du'ee, ummiin irraa duute, hiriyaa gaarii irraa du'ee, keessi gubatee booya. Gandi duniyaa kana meeqa bu'aaf laala.
addunyaa tana keessa kun wal fuudheet kun qabeenya dalagee mana ijaarratee gammadee kun qabeenya ijaarratee saamame kun manni ijaarrate jalaa diigame kun waan inni yaadiin kennameefi kun gamanaan gummachaa kun gamanaan boohichaa kuni nutu akka raga rabbi wa huwa alladhi adhaka wa'aba kan boojne kan kufilchisifna yaa rabbi jiruu duniyaatti illee warra nu seeqatu nu taasisi booddee akiraa keenallee warra gammachuu caalu argatu warra gaafa asirraa deemu yaa ayyatuhan nafsul mutma'inna ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamu alaikum ayyatuhan nafsul mutma'inna warra gaafa asirraa deemu yaa ruhaa sabattuu yaa ruhaa milkooftuu yaa ruhaa jaalatamtu nageenyi rabbii sirratti haa ta'u warra malakaan jettuun warra ammallee gartee ruhaa xumaaniinaa qabdan gara rabbii deebitanii seenaa gartee gabarroota tiyya saalihoota ambiyoota fi shuhadaa waliin jannata kiyyallee seenaa hodhaa badhaafamaa warra jedhamu cufa lubbuu tiyyaaf teessanii cufa ilmaaf intala teessanii cufa haadhaaf abbaa kennaa cufa nama rabbiif wal jaalanne cufa nama rabbiif waliin kadhanne warra gaafasii deemu aruuza milkii argatu warra gaafasii deemu fiiza milkiitti kennamu warra gaafasii galu kunooti situnuuf subii salaata abbana katisata halkanii guyyaa gartee halaala dalayda ufii gamanaan halaal ta'aabda ida kunooti manni kee ka abadaa suni beellamni sii galli sun kana hooduu gammadi harabaafadhuu gammadi nama jedhanii rabbi nu haa taasisu warra guyyaa san gammadee waan gartee mootuu milkii san argatu hunda keessanuu cufa keessanuu lubbuu teennan kaafne warra guyyaa san miidhaan isaa ol kaafamu faammaa man thaqulat mawaaziinuhu fahuwa fi iishati raadiya warra miidhaan isaanii ol fuute gartee hasanaan isaanii miidhaana kaaftee kunoo jiru hara galfii keessa gala ganda abadaa yaa rabbi warra sanirraa nu haa taasisu. Wanni ani dhaammadhee xumuruu deemu asirratti ikwaani wal akhawaat ufin dagatinaa uf xahaarsitaniit naman xureessinaa uf jaalattaniit naman jibbinaa uf ijaartaniit naman diiginaa ufii uffattaniit naman daarsinaa ufii nyaattaniit naman beelessinaa beelli ati nama beellessite si dhaqqabu malee asiin galta daarri sababa ati namatti taate daartu malee naftu kee ganda lamanitu daara ta'uu shakkama diigan ati sababa namatti taate diigama duniyaa akiraa sitti ta'uu shakkama qaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah nama muslima tokko sattare eeybii isa rabbiin duniyaaf akiraatti sattara isi ati naaf jechaan sattarte hodhu kaanillee si sattare mu'mina eeybii dalagu tokko mucaattee eeybii dalagu tokko namaati jaalatu tokko ka mucaate eeybii dalagu tokko agartee siif rabbiin malee kanam takka san argin ka eegesanii dhayxee gorsitee anillee si sattare rabbillee si haa sattaru jettee dhoksitee fi gabroota san gartee khayriitti goote ani immoo duniyaaf akiraa sattara ja'a. Ar'aan tana nuti warra wasattaru keessa jirramoo warra eeybii walii koonforree akaafne nama jala deemne eessa oolti eessa jirti jennee fuune akka namni sun lamuu daawwan goone goona akka namni sun lamuu qaraane akka namni sun lamuu ummata keessa mataa oliin qabanne gochuutu baay'ata ikwaani wal akhwaat kootaame warra wasattare duniyaa akiraa sitti argatu. Qaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam waman naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah namni islaama tokko mu'mina tokko hafuura isa baafachiise sanuu ka baddaa duniyaa xiqqishuu tana sanuu ka ganda har'a jiran ka boru biraa du'an ka amma qaban ka amma dhaban kana keessatti waan xiqqoo takkaan hafuura baafachiise ani immoo gabricha kiyya san hafuura baafachiisa baddaa duniyaatiif cinqaa guyyaa qiyaamaa guddichallee ikwaani wal akhwaat warri daawwa irratti wali buutu warri ustaadota jala konfortu warri nama islaamaa jala konfortu rabbii keessadha simatu boolla ofii qotatti du'a malee wallahi gabrichi rabbiin cabu inni yaa rabbii kiyyaan siifin dubbadhe dhugaan qaba jennaan rabbal aalamiin ilma si ajjeesu ilma si xuriisu har'a dargaggummaan akkasi godhuu dandeessi har'a shamarrummaan ta'e akkasi godhuu dandeessi gaafa ilmi shamara keetii
baktii si godhu. Gaafa ilma dhalatteen dhaloonni kee badu. Gaafa waan duyda keetti dhalateen duydi kee cabu fuuldura kee jira. Ammas gandi mas'uuliyyaa gurguddaa qabu fuuldura kee jira. Guyyaa nam tokko wabii siin taane. Guyyaa san waan ta'uu hedduu rabbi dhaame guyyaa qiyaamaa gabrichaa fi gabrittiin waan har'a wal gowwoomsanii miidhaman kanaan yaa rabbii kennaa ibaluun faatu nu jallise rabbanaa aatiihim di'ifayn min al-adhaab wal'anahum la'anan kabiira. Yaa rabbi abaluun fa'a. Yaa rabbi abaluun fa'atu karaa sanitti nu naqe. Isaan gubi. Isaan jibbi. Isaan fageessi rahmata keetirra adhaaba jijjima akka nu gubanu lamaan gubi. Rabbi nu dhaamee jira. Waakkatu hin dandeettu qiyama hin dhageenye. Jecha kana hin dhageenye. Dhaamsa kan dhageettanii dhageenye. Maal taatarree? Rabbii kenna hoo kalimaa gartee warra azaabatu nutti sabatee. Kalimaa warra gartee salphinnaatu nurra wal ta'e malee daawwallee dhageenye. Gorsal dhageenye. Ufii hongotu nuuf ta'e malee wanni hin dhagahin hin jiru. Wanni hin baratin hin jiru. Nuti hongomatu nuuf ta'e. Ibaluu faatu nu jallise. Yaa Rabbi mee jara sanillee adhaaba nu gubannu kana lama gubi. Abaarsa nu abaarte kana lama abaarii salphisi. Akkana waliin jedhan jedha Rabbi guyyaa qiyaamaa. Osoo guyyaan qiyaamaa sitti dhufin. Qaala nabiyyu alayhi salaatu wassalaam. Nama du'e qiyaamanitti dhaabbatte rasuul alayhi salaatu wassalaam. Warra jannata illee taana yaa Rabbi qiyaamaa dhaabii warwaataa jira. Jannata Rabbiitiif warwaataa jira. Badhaafamee jira. Kanaaf iddoo ustaazotaatu jira. Awwanni cimsee dhaama. Bakka wasataruu kana. Bakka hafuura wal baafachiisuu kana. Ati islaama eegataatee islaama jechuun man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi. Nama arrabni isaa namarraa najaabe harki isaallee. Isaan nan kana ta'a. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك بأي مكان. يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوناك كما أمرتنا استجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا ربي كي يسكتني situ kootaana kadhadhaanu jette rabbii koo da'awnaaka kama amartana dhufnee si kadhannee jirra. Istajibnaa yaa rabbi nuuf awwaadhu kama wa'adtana akkuma beellama nuu galte sanitti. Yaa rabbi beellamni keessaa qamaa fi hir'uun qabne. Yaa rabbi cufti nama as taa'e hundi ulfinnaaf dhufe. Ka daawwaa himullee ka dhageeffatullee ka aamin jedhullee tokkoon dhabin tokkoon cabin tokkoon dabin gumaa tangalaa rabbi nuun haa jedhu. Ustaazotarraa, du'aatotarraa, doktorotarraa, banaatota kheyrii asii facaaftan hundarraa warra dachaa facaafatee galata guddaa haamatu rabbi nu haa taasisu. Dhaamsi xumura kiyyaa irra deddeebi'e ustaazota keessan jabeessa. Nama dukkana keessaa ifa si harkisu ba'ada haadha abbaa keetiiti. Eega rabbi sodaatte haadha abbaa tolatti oolte nama si barsiisuudhaan halkanii guyyaa hidhatu kana seenaa itti dhali. Hedduun kasaaraa kennaas ta'e profaayilii wal nama qixxeesse ustaaza irraa baratan hin kabajan. Nama halkanii guyyaa namatti lalabu kana jawwaala qabatee jinnii keessa galee beela'ee nyaateen isaaf rabbi beeka. Maaltu daawwaa godhama? Ustaazonni durii muka jala barsiisan qabeenyan beekan birriin beekan kan har'aa kana beekan barjarasa warra duriitti warra seenaa qabu. Ummata ajaa'ibatu waliin jira. Ummata yoo ooruun asheete osoo afaaniin hin qabin sheekota kennafi jedhanii fidan. Ummata yoo manatti ilmate dhaltii aannanii osoo mana hin galchen achiin qoodanii mana sheekaa ergan. Ummata yoo ofii facaafate ooruu sheekaa ima facaase haamee fe'eetumaan mana fidee itti kenna. Ummata osoo sheeyni gartee qabeenya kana maalummaan beekin ittiin kaddame. Ummata akkasiitu asirraa deeme dhugaadha. Inni illee diinagdee oduun qabu biyyillee diinagdee diinaa caalaa oduuf ittiin goon achi kennatan. Min haadhihi zamaan yeroo kenna kana keessammoo ni beektanii iyyaniyyuu namaan taatu. Ittuu himanii ittuu iyyanii namaa ta'uu ni jabaata. Kanaaf haadha abbaa keessan ustaazota keessan irraa eebba fudhadhaa. Wanna xiqqoo rabbi sii kennarraa ooruu ta'e asheeta xiqqoo irraa cabsiteet ooruun kee guutuun barakaan itti seena. Raatii bakii xiqqoo takka irraa fuuteet wama kaardii jettee nama gartee miskiina fi nama si barsiisu darbiteet
rabbiin kaardii iitemii milkii duuda keeti baas sun eenyu aalima deemii barakat abboo miiseeji madiingataa tunatti dhufe rabbiin miiseeji madiingataatiin si haqee bar suni atin iyyattee aamin jennaan ulamaa aalima abbaa qabeenyaati haadha qabeenyaati miti rabbiin gabricha jaalate duuda keeti badhaas maaliin argadhe eessattiin milkaa'e eessaa fudhadhe ati jetteen beekne warra iitemii ganda jannataa keessatti warra kaazinaa guddaa biiroo guddaa rabbal alaminaa keessa harka ofiitiin kaayate rabbiin harka isaan malee barakaa isaanii buusu rabbi isin haa taasisu bakka tana cimsadha markaza feetan baradha wanni isin barattan kalaama rabbiiti karaan isin deemtan karaa nabiiti alayhi salaatu wassalaam waliin qoqqoodina waliif laafa waliif tola oola rabbiif jecha wal jaaladha irra walii taruu guddadha guyyama ulamaanii bahee markazni guutee asii takbiiradhaan gurra isin dhoofnan harka keessa keettan sun an sadaqaan jedhu sadaqaan bareedduun tamu fi niyyatanii ustaaza kenna hoo mee du'aayii godhaa tanuma garteen tuffatina akkana jedhaa ture biyyi bar sheeka kenna hoon tuffatina mee du'aayii godhaa gaafa namni du'e nama gargaarurra gaafa namni jire namni nama gargaare jiraa ganda lamaaniiti qissaa kanaan goolaba aalima tokkotu ulamaa guddaadha jedhan biyya keessa ta'anii barsiisaniiti biyyi sun qabeenya qabdi isaan miilan deeman itti dhufan yaa aalima kennaa biyyi isin keessa galtantun biyya qabeenyati biyya tujjaarri keessa guddatu isin jibbiti biyya biraa galaa jedhaniin biyya qabeenya isinii gootu biyya konkolaatan isin baaftu biyya waamara isinii gootu galaa jennaan bar abboo ati dhuguma jette anatu ulaagaaleen guuttatinii maali aalima kennaa kana caalaa dhaalaa ambiyaa taatanii akkaan rabbuun isin fuudhee biyyi marti isin irraa baratti maaliif jennaan wanni uummanni banii aadam kun nama sheekatii beeku anatun du'inii gaafa namni du'e gabbaatee qabri irratti waa namaa guuruu beeyti mee dubbii tana laala gaafa namni du'e gadi baatee namaa guuruu beeyti malee jiraa namaa uummanni guuruuf hin beeku osoo anarra du'e aalimni kenna du'e ijoollee aalima kenna jaartiiwwan aalimman kenna aalimni kenna kan miidhame aalimni kenna biyya teenya ibsi har'a lallaba hayyuulleen har'a lallaba du'aan illee anatu ulaagaalee du'aan hin dhaqqabatin jedha eega du'aan namaa guuran aadaa biyyi keenya qabu kuni dhugaadha wallahi aalima hedduu argineet gaafa inni du'e hektaarri magaalaa wal dorgomee baadiyyaa midhaan wal fuudhe ardiin marti gartee guuru taate jiraa isaanii garuu oduun qaban akkanan ta'ina warra gaafuma ustaazni markaza gubbaa kufee dadhabee dhibamee mustaifaa galee sakaraa galee guuraniif qabeenyi sun anaaf fayyaan ta'u isaafillee gammachuun ta'u nama yoo walii ta'u eddan osumaa jirta wal nyaachisaa jaarsatu jaartii lama qaba bakka tana namni hin jaalatu malee jaartii lama ka qabu abbaa ibaluu jedhaniin warra lama qabdaa akkamii jireenyi warra keetii kun lamaan akkamii lachuu maashaallah dhamu akkamii jennaan homaan jedhu takka jiraa naa kenniti osoo jiru na nyaachifti takka du'aa naa kenniti eega du'e naa kenniti jedheen takka jiraa naa kenniti osoo jiru naa kenniti jedheen takka immoo du'aa naa qopheessiti eega du'e naa qopheessiti wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.